Tolee, egaan akkam jirtuuf kabajamtootaaf jaallatamtoota maatii ogummaatuu fi nageenyi keenya kan kabajaaf jaalalaa bakka jirtanitti isin haa qaqqabu jechaa viidiyoo har'a guyyaa har'aa qabadhee isiniif dhufeen kutaa tokkoffaa suphiinsa mobaayilii afaan Oromoon waliin jalqabne kutaa tokko jennee har'a waan jalqabnuuf viidiyoo kana amma xumuraatti yoo hordoftan kutaa tokkoffaan isaa akka isiniif galu abdii guddaan qaba. Barnoota keenya kutaa tokkoffaa keessatti kutaa hardweerii yookiin immoo qaama mobaayilaa jechuudha. Jalqaba yeroo duraa sooftiweerii fi hardweerii irraa ijaarame mobaayilii jennee isin barsiiseen ture. Har'a kutaa tokkoffaa isaa qabadhee dhufa. Kutaa tokkoffaanis gosa hardweerii keessaan isinitti agarsiisa. Har'a rakkoo maayikiin yeroo maal ta'u akka rakkoo godhate yookiin immoo mobaayilii tokko rakkina maayikii qaba kan nu jennu yoo maal ta'e isa jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Bilbilli tokko rakkina maayikii qaba yoo ta'e ammaa namni nuti dawwalleef yookiin namni nuti bilbilleessuni wanta nuun jennu hin dhaga'u jechuudha. Calliseetuma heeloo nuun jedha. Yeroo hundumaa callisee heeloo nuun jedha yoo ta'e bilbilli keenya rakkina maayikii qaba jechuudha. Namni nuun dawwalleef suni sagalee isaa nutti hin dhaga'ama. Kan keenya garuu nama sanaaf hin dhaga'amu yoo ta'e rakkina maayikiiti jechuudha. Sirriitti adda baafadhaa. Rakkoo isaa yoo bartan malee furmaata laachuu waan hin dandeenyeef rakkina maayikii godhate kan jedhamu bilbilli tokko yoo namni nuti dawwalleef wanta nuun jennu hin dhaga'u ta'edha jechuudha. Kanaaf har'a maayikii akkamitti akka gashinu isa gubataa irraa baasnee yookiin isa dide irraa baasnee bakka isa gubate sanaa haaraa buusuu akkamitti akka dandeenyu steeppii baay steeppiidhaan isinittin argisiisa. Viidiyoo kana sirriitti hordofaa akka isinii galutti isinittin agarsiisaa jechuudha. Smaartifoonii tokkoo fi bilbilootuma noormaalii tokko fakkeenya fudhadheen isinitti agarsiisaa jechuudha. Inni kun bilbila smaartiidha, Hawaayiidha jechuudha. Hordoftoota keenya maayikiin kan bilbila smaartii isa kanaa ishee kanadha jechuudha. Sababiin namni wanta nuun hin jenne hin dhageenyeef sababii ishee kanaa qofadha jechuudha. Kun hangaan baay'ee xiqqoodha garuu hojiin ishee guddaadha jechuudha. Gahee guddaa taphatti jechuudha. Kun maayikiidha jechuudha. Bilbila kanarratti maayikiin ishee kanadha jechuudha. Sirriitti hordofaa. Maayikii biraa bakka buusuudhaaf baay'ee salphaadha. Daqiiqaa gidduutti waan hojjettanii xumuruu dandeessanidha jechuudha. Maayikii kan smaartifoonii jechuudha. Jijjiiruudhaaf meeshaan nuti fayyadamnu bilooweeriidha jechuudha. Akka bilbiloota noormaalii maayikii isaanii jijjiiruudhaaf kaawuyyaa fayyadamnu kana kaawuyyaan fayyadamnu jechuudha. Akkuma argaa jirtan kun bilooweeriidha. Bilooweeriin kun baay'ee ho'eera amma irraa baasuuf humna godhateera jechuudha. Irraa baaseen isinitti agarsiisaa jechuudha. Sirriitti hordofaa. Akkatti ba'u sirriitti hordofaa. Akkuma argitan irraa baaseetiin jira jechuudha. Maayikii bilbila kanaa irraa baaseetiin jira jechuudha. Kun maayikiin kun baay'ee xiqqoodha. Garuu hojiin ishee guddaadha jechuudha. Kun sila isinitti hime. Maayikii biraa bakka buusuu dandeenya jechuudha. Gashuufis kan isin gargaaru kanuma jechuudha. Baasuuf akkuma kana fayyadamnee gashuudhaafis ammas kanuma fayyadamna jechuudha. Maayika gosa wal fakkaataa gosa maayika kanaa asirratti ilaalaa jirru.
gosa maayikii kanaadha jechuudha. Kuni baay'ee salphaa tokkodha. Gashuufis akkuma amma baasnetti gashinaa jechuudha. Bilbilli kun furmaata argatee jira jechuudha. Rakkina maayikii qaba ture amma furmaata salphaadhumatti daqiiqaa gidduutti argatee waan jiruuf isinii gala jedhee yaada. Akka jaallatamtoota keenya xumurreerra jechuudha. Bakka bakka isaatti deebisuudha jechuudha. Tole immoo bilbiloota normaalii akkamitti akka jijjiiruuf waliin haa ilaallu. Ammayyuu rakkooma maayikii isinitti agarsiisaa jechuudha. Har'aaf kutaan har'a qabadhee jira dhufee kutaa tokkoffaa maayikii jijjiiruudha jechuudha. Kutaa lammaffaa itti aanu waan biraadhaan walitti deebina. Amma sirriitti ilaalaa. Bilbila normaalii ta'an maayikii isaanii akkamitti akka jijjiiru jechuudha. Kan bilbila isa kanaa maayikiin ishii kanadha jechuudha. Sasirraarraa wanti adda isa taasisu inni kun shiboo yookiin waayirii qaba jechuudha. Inni silaa waayirlesii ture. Inni kun garuu waayirii kan qabu yookiin shiboo kan qabudha jechuudha. Kana kaawuyyaatiin baasnee gashinaa jechuudha. Kun salphaadha. Akka sammaa miti jechuudha kun. Kaawuyyaan ishee kanadha. Namoonni beektan beektu, warri hin beekne immoo kaawuyyaan ishee kanadha jechuudha. Sirriitti hordofaa. Salphaatti kaawuyyaa keenyatti goone hin baasna. Baheeraa jechuudha ammarraati. Maayikii biraa kan isa fakkaatu jechuudha. Haaraa bakka buusnee dhaabuu dandeenya jechuudha. Maayikii haaraa ta'e kan hojjetu jechuudha. Ishee kana bakka buusuudhaa qabna jechuudha. Nama bilbilleef sagaleen keenya akka sirriitti dhaga'amuuf ishee kana bakka buusuudhaan iddoo sammarraa baasnee itti deebisuu qabna jechuudha. Akkuma argitan neegatiivaaf poozitiiva ishee eegdanii jechuudha. Shiboon kun lamadha. Bakki inni itti fayyadamuu qabus iddoo lamatu jira. Walitti bu'uu hin qabu jechuudha. Yeroo fayyadanii jechuudha. Lamaansaa adda adda bahee jiraachuu qaba jechuudha. Sirriitti hordofaa akka isiniif galutti. Kun amma bakka lama qaba lafatti fayyadamu yookiin lafatti liidiidhaan itti qabsiifamu jechuudha. Iddoo lamaansaatti sirriitti qabsiisuun sirraa eegama. Okay.
bakka lamaan isaatti sirriitti akka fayyadame cheek godhatanii jechuudha. Hojii gaarii hojjechuu qabdu waan ta'eef namni maamilli keessan isinitti gammaduuf waan gaarii hojjechuu waan qabdanii fi sirriitti ilaalaa adda baafadhaa jechuudha. Okay, dhaggeeffattoota keenya yookiin hordoftoota keenya isiniif galee dharee yaada. Yoo isiniif hin galle karaa koomentiinaaf barreessaa. Akka isiniif galutti irra deebi'ee isin hojjechuu ni danda'a. Viidiyoon kun yoo isinitti toleera ta'e laayikii godhaa. Hiriyoota keessaniif sheer godhaa. YouTube chaanaalii keenyaaf haaraa yoo taatan sabiskiraayib godhaa. Kutaa itti aanu akka isin qaqqabuuf mallattoo bilbilaa xiqqoodhaan ol isheetti irra godhadhaa. Isiniin jecha asumaan nagaa isinitti dhaama, nagaan turaa, akka isinitti tolu, akka waa irraa barattan abdiin qaba. Ciao.